wanti nuti uummata keenya yaadannoo ammallee godhaa deemnu furtuun bilisummaa beeytanii tokkummaa tokko tokko fiiguun nungeenne eessumaa nungeessu eessumaa wanti hanga har'aa socho'uu dadhabneef yoo baay'inaan qabna walii galtee dhabne lafa moo lafetti maalirra wal dhabna nu lafee takkatti lafas waliin qabna dhaabbotii wal ta'a saballee sochoosaa bilisummaan dhiigaan hin dhuftu reeqoosaan uummanni ol ka'a mee cinaa hiriira mootummaa gabroomsa akkasiin jijjiira afaan tokko taanaan wal wajjin ol kaanaan daandii tokko yaanaan akkuma galaana gaaf tokko irraa yaana jedhaa turre waggaa 20 dura akkuma galaana dhingada irraa yaanee jirra kun kakaleessa dubbataa turre adhasitti fufa tokkummaan waan amma argatte kana waan ittiin eeysiftu tokkummaa waan boru barbaaddu waan ittiin argattu tokkummaa waan hadhaa fi boru tokkummaa jettee dhiftuu miti tokkummaa jechuun meeshaa waa ittiin eeysifattu inni nu mataan isaa waraana guddaadha yoo isa hin qabne taate qawwee hidhachuu irra onni hidhachuu surri hidhachuu tokkummaa hidhachuu wanni kun sadii wal wajjin deema yoo tokkummaa hin hidhatin mo'achuu hin dandeettu yoo onni hin hidhatin kaatee waa falmachuu hin dandeettu yoo surri hin hidhatin waa beekuu hin dandeettu kunin yeroo hundumaa waan gargar hiikkatu miti tokkummaan hadha tokkummaa jennee boruun jallifnu maaliif waan itti waajjabeessitu meeshaa jabaa tokko inni irree jabaa tokko jechuudha. Tole artiist Umar Sulleyiiman baga biyyatti nagaan galte. Baga nagaan nu eetan isinillee. Mee waggaa meeqa booda biyyatti deebite maaltu sitti dhaga'ame? Urga biyyaa bahee waggaa 18 olii garuu gara biyya abbaa kiyyaa deebi'uudhaaf gammachuu guddaan itti dhaga'ame. Mee maal fakkaata maaltu si galche maaltu biyyaa si baase? Haalli biyyaan baasee ana duwwaa osoo hin ta'in haalli uummata keenya hunda mudate ka biyyaa bahanis ka biyyatti hafanis mirgaa fi mirga eenyummaa isaatii fi akkasuma immoo biyya ofii keessatti kabajamuu qabuudhaan sababa kanaan ofirraa falmachuudhaan as keessa jiraachuu dadhabuudhaan biyya irraa baane gaafa ammoo dachaanu kana ammoo haalli duraanii suni jijjiirraa dhufe kanarratti hundaa'uudhaan jijjiirama dhufe kana cina dhaabachuu barbaachisaadha jechuudhaan deeggaruudhaaf dhufne. Mee keessattuu gaafa utuu weellistuu ati weelluun kaleessa weellisaa turte har'a bu'aa har'aa qabatamaan sitti agarsiiseera. Weelluun ati weellisteef jijjiiramni amma dhufe kun naa milkaa'e jechuu dandeettaa wanti ati dubbatteef wanti har'a ta'e. Akka kun dhufuuf iyyuu ka dubbataa turre gaafuma duraatu nuti akka irraa kanaa dhufne as teenna jennee yaadne osoo hin ta'in yookiin umriin dhaqqabna jennee osoo hin ta'in akka kun dhufuuf gaaf tokko uummanni keenya dammaqee ija banatee bakka kana hin gaha yaada jedhuudhaan of kennine karaa sana akka tarsa'u goone garuu immoo akka carraa taanee dhaqqabnee jirra bu'aa buusuu keessallee hin buuse hin bubuuse. Kanaaf mee tokkummaa uummata Oromootiif ergaa akkamii dabarsitare? Tokkummaa uummata Oromootiif bu'aa argame irratti uummanni Oromoo tokko akka ta'ee deemuuf ergaa akkamii dabarsita? Kaleessas kanuma dabarsaa turre gaafuma duraatu uummanni keenya yoo tokkummaa malee akka kun hin dhufne beekna. Kanumarraayyuu kaanee tokkummaa jennee wanni iyyaa turreef akka uummanni tokko mirga ofii kabajachuu danda'u. Tokkummaa qabaatti wanni ati barbaaddu hundi harka kee keessa akka jiraatu garri guddaan wannummaan irraa itti uummata keenya itti kakaasaa turre akka biyyaa mirga ofii falmatu wayita falmatu immoo akka tokkummaa ofiitiin falmatu. Tokkummaan ammootu meeshaa rasaasa caalu ta'uu isaa itti hubachiisaati. Kanaaf tokkummaan ammas tokkummaa haala arganne kan ammas tokkummaan kabachiisuudha. Tokkoon fiinaan bakka duraanii sana duubatti deebi'u irrayyuu duubatti dedeebina. Kanaaf tokkummaa argame kanayyuu bu'aa argame kanayyuu tokkummaan kabachiisiif. Tokkummaan ammayyuu barbaachisaa. Yoo tokkummaan hin jiraatin wanni argamne kunis hin jiraatu. Wanni argachuuf teennullee hin jiraatu. Ayyee warraaqsaa fi diddaa Oromoo keessatti qoodi artiistota Oromoo maal ture jettee ibsita si dabalate? Qoodni artiistota Oromoo walumaa galatti artiistoonni ija uummataati. Ija fagoo laaltee daftee waa hubattu kennaa uumamaatiin. Artiin tasabaati masakamuun qabdu lugaa manamaatiin. Hojiin artistoota afaanii fi aadaa seenaa fi siyaasa uummata barsiisu. Siyaasaa jallattee dhugaa awwaalamte qottee bollaa baaftee sabatti garsiisu.
ummata dammaqsu onnee hidhachiisu surrii hidhachiisu akka inni biyyaa mirga ofii falmachiisu hojiin teenya tana. Yeroo yartuu ammanaa keessatti qabsoonii fi diddaan Oromoo milkaa'ee biyyatti gala jettee yeroon itti abdataa turte dhiyootti yoomii? Qabsoon ummata keenyaa yeroo hedduu isii dhamaatee turte. 91 yeroo duraa gammannee turre. Gaafa haalli jijjiiramee uummanni bahee dhaabnis bahu burjaajoonee turre. Wanni qabannu wanni gadhiifnu hin jirru ofirra hundooyne ajaja tokko malee osoo ajaja nam tokko irraa fudhatin ajaja mataa kennaa kennuuf ajajuudhaan dhaamsa har'a dhageeffattan kana ofirratti hundaa'uudhaan ofii walaloo yadaloo barreessuudhaan qindeessuudhaan walitti kabaraa fi istiika poostara itti facaaftee bakkoota malchiisutti bakka namni yeroo sanatti sirraa fuudhuu hin dandeenye wakiila godhuudhaan abbaa ofii keetiifuu wanna sana sochoosee waraansisee ta'uu keeti. Yeroo sanitti namni ajaja irraa fudhatu hin jiru namni maanu bakka inni jiru hin beeku. Namni gaafsan gaaddidduu fi dheessa. Atiin kalee na beeyti na dheessita. Kanaafi sochiin kaleessaa sochii akkanaati. Sochiin ammoo har'aa kun sochiin amma keessa jirru kun jijjiirama guddatu dhufe. Jijjiirama guddaa dhufe kanaani uummanni keenya yerootti bayyanataa dhufe dhaloonni haroonni dammaqee keessa ka jiraatu kun as keessa dhalatee guddatee haala hubataa dhufe barnootas gahaa argatee ogummas gahaa argateetiin keessaa finiinse. Isa keessaa finiine qeerroon as keessa dhalatee guddateef warri as keessatti keessa beeytonni warri karaa beekan warri gola hunda beekanii fi ilmaan keessa dhalateen sochiin kun dhufe malee osoo akka duraanitti hin baane galuun keenya hin jiru kuni. Isichi gahee kajjabaan maal ta'a jettee yaadda? Hojiin keenya kanuma adhas yoo ammayyuu bilisoomneeyyuu waan guddaa hojjeta artiin irra fudeebi'ee maal godhata artiin afaan aadaa seenaa misooma waa'ee bosonaa waa'ee bosonuu waa'ee lagaa waa'ee mukaa wanni nuti dubbatu waan xiqqaa miti waa'ee aadaa waan baay'eedha wanni nuti hojjennu osoo bilisummayyuu argannee bilisummaan kun amma ka argame kana kabajannee kaafee amma waa hedduutu nu hafa. Amma haga tokko arganne isa arganne kana harkatti qabannee isa hafe ammoo argachuudhaaf afaan tokko taanee yaada tokko qabaannee wal jala hiriiruudhaan wal dhaga'uudhaan wal duuka deemuudhaan tooftaaf tarsiimuudhaan masakamuudhaan akkasii waan hafe itti guuttanna. Kanaafuu artiin amma gaafa haalummaan fedhe yoo mijaa'ee dhaabni hin jijjiirama. Mootummaan hin kufa hin dhufa. Artii fi uummanni asuma jiraata. Gaafa hundaayyuu nuti asuma jirra. Ammoo irra jiru warri dhaabasii jijjiiramuu danda'a. Mootummaan amma jirus akkuma kun akka duraan irra ilaalu jijjiiramuu danda'a. Artiin qabeenya uummataati. Artistiin qabeenya uummataati. Meeshaa uummataati. Haga uummanni jiraatu hin jiraata. Haga uummanni ardii kanarra jiraatu. Artistoonni amma dhaloonni haroonni kun faana keenya bu'anii hordofani. Bara nuti dubbannu ijoolleen kun yookaan daa'imman ta'uu danda'u. Karaa nuti dhoofne ammoo karaa mul'ataadha. Haalli ammoo abbootii hawwatii haalli biyyi isaan keessa jiranii argaa jiranii jaa. Nutilleen ammoo itti iyyuutti jirra. Isaanis ogummaa ofiitiin karaa kana qabatanii osoo nuti duuneyyuu artiin hin duutu bakka bu'anii oofaa jiran. Waan gaariidha kun. Ittuma fufani. Nuti jara kunuunsuu fi jabeessuu fi waan barbaachisuun karaa agarsiisuuf hamilee jajjabeessinee akka fuulduratti fiigan akka ulee wayita namni fiigu warri meetira 400 fiigu tokko fuudhee meetira 200 itti kennee kun 300 itti kennee kun 400 itti gool ittiin galu sun ammoo gaafsan bu'aan kenna tokko ta'a. Nuti amma haga tokko fiine ammayyuu hin dhaabbanne nutu ganaa fiina walumaan fiigutti jirra haga dorgommii saniititti garuu amma jara jajjabeessaa of dura oofaa nutilleen ammoo haga humni kenna duubatti nu hambisutti isaanuma wajjina. Yoo humni keenya waliin nu fiisise waliin fiina. Yoo humni keenya moggaa nu fiisise waliin moggaa fiina. Gaafa humni keenya duubatti nu hambisu kataatu taate fiigaa jabaadhaa jechuudhaan karaa itti akeekuudhaan as teettee duubanamaayyuu akkasittiin oofna. Warra ammoo nu biraa wareegame nutillee hin jiraanna jennee yaannee tiyyuu miti gaafa sanuu. Carratu har'aan nu eege malee hin jiraanna jennee akka itti hojjetan itti hojjenne yoo akka itti jiraannu hin turre. Bakka itti hojjennellee bakka nu jiraachisu hin turre. Warri biyya bulchullee warra nama jiraachisu hin turre. Kun hunda sana keessa dandamanne as ta'uun kenna carraa malee jiraachuu fi miti osoo nutillee duune warri du'anilleen bu'aa kana fiduuf du'ani osoo hin du'in osoo ittiin hidhamin osoo ittiin baqatin bu'aan kun hin dhufu toluma kanatti lamuma kanatti namni namaa kennu hin jiru kun bu'aa har'a argitan kana bu'aan har'a bu'e kuni dhiiga uummata keenyaa dhiiga ilmaan teennaa ka hidhamee ka du'ee ka baqatee ka amma as keessatti diina dura taa'ee kokkee wal qabee wanni kun hojii gamtaatiin kana gahe. Kanaaf warri du'an sunilleen tokkoffaa guyyaa isaaniiti lammaffaa immoo qabsoo irratti halaali qabsoon isaanii
Wani isaan godhan kun yaada yoo siree irratti duuta bu'aa tokko fittee duute somma isuma taa'ullee yoo duuta guyyaa kee eeggatte wani irraa jirtu hin jiru waan gaariidha isaan ammoo yeroo yerootti yaadachuudhaan wanni isaan itti du'an jabeessuudhaan wanni uummanni keenya irratti dhumate kana jabeessuudhaan ka arganne jabeeffannee kan haafi ammoo tokkummaa keenya wal dhageenye wal jala yaane itti guuttataa of duratti ammoo karaa fagoo of dura arginu kan of jala laaloo osoo hin ta'initti of dura laalaa deemu bitaa mirga laalaa deemu wayitaachi ilaaltu 90 ija kee argite asirraa as haga ijji keessa ilaaltu kana laalaa deemu hagana osoo hin ta'in adada yoo deemtu mirga keellee mil'ataa waan si moggaa jiru bitaa keellee mil'ataa waan si duuba jirullee beekaa waan gubbaallee eegaa waan lafa jalaallee eegaa akkasitti deemta waliin ija dammaqinsa qabuun jechuudha. Mee gammachuu irratti dhagahame weellee keessaa wanta uummata Oromootiin baga nagaan dhufte sin jechaa jedhamu si uummatis laayivii kan si hordofu jira. Mee kan ittiin uummata Oromoo of yaadachiistu har'a qabda. Kan itti qophaa'ee waltajjii dhufu irratti itti qophaa'eetiin waan uummata kiyyaaf qabadhee dhufe haala haaraan yeroo hundayyuu ani waan bakka yeroon geettu irraa deema. Amma bakka amma yeroon geette kanarraa of dura waan nu oofaa qabadhee dhufee jira waltajjii sanitti isin dhiyeessa itti qophaa'aati bakka sanitti isiniif jechuu hin danda'a amma wama yaadannooti maaliif hadha guyyaan bakka kana nu fide hojii kaleessa santu bakka kana nu fide hojii ammootu boruu itti deemnu waltajjii irratti hojjenna. Nama kakaasaa ture akkasitti beekna ana mataa koo gaafa dargaggummaa sirboota qabsoodhaaf na kakaasan keessa sirbi Ummar Sulleyiiman iddoo guddaa qaba. Kanaaf Ummar Sulleyiiman artistii qabsoo uummata Oromoo keessatti iddoo guddaa qabu jennee fudhanna nuti. Hawaasii fi artistoonni biroo nama kanarraa maal baratu? Hawaasni dargaggeessi lafaa dhufuu fi artistoonni biraas kan Ummar Sulleyiiman irraa barachuu qaban artii cal jedhanii hojjechuu doon ta'in artiin sun qabiyyeen isaa maali? Ergaan inni dabarsu immoo maali? Ergaa barbaannu san akkamitti akka raawwatu amma artist Ummar akkaataa itti nama kakaasu qaba onnee qaba amma interview isaa irra dhaggeeffachaa ture sirba isaa qofa don ta'e interview isaa illee oggaa haasa'ullee onnee qaba kakaasuu danda'a jechuudha onnee laaftellee kakaasuu danda'a isa qofa miti onnee laafte kakaasuu qofa don ta'in akkamitti qabsooftanii amma Oromoon akkamitti qabsa Oromoon akka qabsaa'u qabu mirga isaa akka sarbame mirga isaatiif falmachuu akka qabu kakaasiin kakaasa tooniinsaa halliin itti nama kakaasu jira akkamitti immoo qabsaa'u qabu tokkummaan Oromoo keessatti akkamitti barbaachisaa akka ta'e aartii isaatiin ibsee jira. Kanaaf dhalli haaraan kun yookiin artistoonni biraas yookiin dargaggeessi hojii biraa irratti bobba'es waan amma argame kan itti fufsiisuudhaaf kaka'uu qofa gahaa miti jechuudha. Fedhiin qofti gahaa miti. Akkamitti itti fufsiisna? Akkamitti waan karoorre tokko galmaan geenya tooftallee beekuun barbaachisaadha. Artist Ummar Sulleyiiman waan hojjetamu beekuu qofa doon ta'in akkamitti akka hojjetamus artii isaa keessatti hojjetee waan nu barsiise waan ta'eef sarara kana barachuutu nurraa eegama. Mee artist Ummar Sulleyiiman artistoota waan itti dhaga'ame duubatti hin jenne keessaa tokko. Tarii yoo itti namani dhaabuu kanaanu bor ka'i malee jedha dhaabni kun mufachuu danda'a. Kanaaf wanni qabsaa jirruuf amma hundumti keenyayyuu yaada tokko qabannee akka wanni jennuuf miti. Uummanni Oromoos filannoo adda addaa qabaachuu turre jiraata. Kan barbaannu Oromoon dimokiraasii dhugaa duruu qaba. Yaa'u cunqursaa turraa fudhate malee Oromoon addunyaa kanaaf dimokiraasii kan barsiise Oromoodha. Dimokiraasii kana deeffachuu barbaanne. Dimokiraasii kana Oromiyaa keessatti dhugoomsine biyya Itoophiyaa keessatti dhugoomsine gaanfa Afrikaa irratti dimokiraasii Oromoo keessaa madde ka dhugaa kana dhugoomsuu barbaanna. Gaafa akkas taane amma akka Oromootti walqeequunis hin jiraata jechuudha. Walqeequu yeroo jennu waggaa gaarii hojjennu wal deeggarra waggaa balleessinu immoo wal gorfannaa jechuudha. Kanaaf Ummar Sulleyiiman irraa wanni eeyinu balleessinus tolchinus waanuma tokko akka nuun jedhu odoon ta'in yoo waan gaarii hojjennu waan gaarii amma jalqabame kana jajjabeessuudhaaf nu gargaaru yoo karaarra kadabnu taate immoo akka obboleewwaniitti wal gorfachuudha akka durii san miila wal xalafuu miti. Akka wanni kana booda Oromoodhaaf hin taane fi Oromoodhaaf hin malle miila wal xalafu obbolaa wal xalafu wal kuffisuudhaaf yaaluun sun hafeeti akka obbolaawwaniitti wal gorfachuu yoo wal qunxuuxullee barbaache akka obbolaawwaniitti akka maatiitti wal qunxuuxne
uummata Oromootiif waan gaarii hojjechuudhaaf hojjechuutu nurra jiraatadha malee waanuma gaarii waanuma wal faarsuu qofa eegne jechaan jirru waan akkasiis hin ta'u dimokiraasii keessatti. Ulfaadha. Ate